Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya miidiyaa wiirtuurraa oduu guyyaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti immoo kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Bara kana sagantaa maaddii guutuun oomishtummaa fooyya'aa galmeessuuf hirmaannaa cimaa akka barbaachisu ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmed akeekan. Dr. Abiy Ahmed gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin maaddii guutuun sagantaa biyyaalessaa oomisha aannanii, lukkuu, killee, damma, qurxummii fi foonii fooyyessuudhaaf hojiirra oolaa jiru ta'uu isaa kan ibsan yoo ta'u, Itoophiyaatti bara darbee oomishni aannanii, lukkuu fi foonii akkaataa karoorfameen fooyya'insa agarsiisus himanii jiru. Bara kanas oomishtummaa fooyya'aa argamsiisuudhaaf hirmaannaa cimaan akka barbaachisus akeekanii jiru. Dubartoota irratti kan xiyyeeffate konfiraansiin paarlaamantii Jaappaan Afrikaa 49ffaa Finfinneetti taa'amaa jira. Mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensonni kaakasii dubartoota konfiraansii mirga dubartootaa kabajuu fi dandeettii hooggantummaa isaanii guddisuudhaaf dubartoota Afrikaa dhiibbaa geessisuu danda'an jajjabeessuudhaaf kaayyeeffate irratti hirmaachaa jiru. Pirezidaantiin paarlaamantii Paan Afrikaa Dr. Ashabbir Waldagoorgisii baga nagaan dhuftan jedhanii kaayyoon konfiraansichaa qooda murteessummaa dubartootaa gabbisuu dandeessisu irratti mari'achuu akka ta'e dubbatanii jiru. Walitti qabduun kaakasii dubartoota paarlaamantii Paan Afrikaa Amir Taadiyaan gama isaaniitiin keessumaa hanqinoota seerotaa fi imaammattoota eegumsa mirga dubartoota Afrikaa ilaallatan adda baasuu fi sirreessuudhaaf konfiraansichi faayidaa olaanaa akka qabu ibsanii jiru. Barreeffamoonni qorannoo mirga dubartootaa sadarkaa addunyaatti eegsisuu fi dorgomaa akka ta'an dandeessisuudhaaf yaaliiwwan taasifamanii fi muuxannoon kan dhiyaatan yoo ta'u, miseensonni kaakasichaa Itoophiyaa bakka bu'an muuxannoo kan itti argatanis ni ta'aadhaan eegama. Kaakasiin dubartoota paarlaamantii Paan Afrikaanizimii dubartoota miseensota paarlaamaa biyyoota Afrikaa 54 irraa walitti dhufan kan qabatu ta'uu isaa odeeffannoon mana maree bakka bu'oota uummataa irraa argame ni mul'isa. Ministeera haqaatti deetaan seera mootummaa fi damee haqaa obbo Balaayihuun Yirgaa Itoophiyaatti bakka bu'aa imbaasii Taarkiyyee Kuursaadee Maahimmat waliin dhimmoota hariiroo biyyoota lamaanii daran cimsuu danda'u irratti mari'atanii jiru. Keessattuu haqa irratti hojiilee eegalaman itti fufsiisuudhaan yeroo kamittuu caalaa tumsaan kan hojjetan ta'uu ragaan ministeera haqaa irraa argame ni mul'isa. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti kenniinsa tajaajila si'ataa fi haqa qabeessa taasisuudhaaf hojjetamaa jiraachuu biiroon Public Service fi qabeenya humna namaa magaalichaa beeksise. Kenniinsa tajaajilaa fooyyessuudhaaf xiyyeeffannoo addaan hojjetamaa jiraachuu hoogganaan biiroo Public Service fi qabeenya humna namaa magaalichaa Dr. Xaasaw Gabreeni ibsanii jiru. Tajaajila guddina magaalaa madaaluu fi fedhii uummataa walgitu laachuudhaaf hojiin tajaajila dijitaalaayizeeshinii eegalamuu heeruudhaan kenniinsi tajaajila hojii maata badaarraa bilisa ta'ee si'ataa fi haqa qabeessa taasisuudhaaf qorannoon gaggeeffamee jijjiiramni hojjetamaa fi gurmaa'insaa taasifamuu dubbatanii jiru. Humna namaa ga'umsaa fi naamusa qabu horachuudhaaf leenjiiwwan ijaarsa dandeettii fi madaallii ga'umsaa kan kennamu ta'uu isaa kaasuudhaan jiraattonni magaalichaa tajaajila barbaadu argachaa kan hin jirre ta'uu sadarkaa itti aanaa kantiibaatti hoogganaan biiroo hojii fi ogummaa obbo Xiraatuu Bayyanoon ibsanii jiru. Jiraattonni kenniinsi tajaajila dhaabbilee fooyya'uu akka qabu irra deebiidhaan gaafachuu hordofee qorannoon gaggeeffamuu kan himan yoo ta'u, bu'uura kanaan ga'umsaa fi dandeettii hojjetootaa adda baasuuf leenjiiwwanii fi madaalliin kan kennamu ta'uu heeruu ragaan waajjira kantiibaarraa argame ni mul'isa. Magaalaa Shaggaritti manneen barnootaa bu'uura boruu 70 ijaaramaa jiraachuu waajjirri barnootaa magaalichaa ibseera. Bara kana manneen barnootaa bu'uura boruu 70 ijaaramaa jiraachuu itti gaafatamaan waajjira barnootaa bulchiinsa magaalichaa obbo Firakiyyaa Kaasa'uun ibsanii jiru. Manneen barnootaa ijaaramaa jiran keessaa 20 xumuramuu heeruudhaan kan hafanis bara kana ni xumuramuu jedhanii jiru. Manneen barnootaa suphaa barbaadanis tumsa dhaabbilee deeggartootaa fi abbootii qabeenyaan suphamuu isaanii sagantaan fooyya'insa barnootaan manneen barnootaa 51 moodeela taasisuudhaaf hojjetamaa jiraachuu obbo Firakiyyaan Faanaa Broadcasting Corporative himanii jiru. Adeemsi baruu fi barsiisuu haala qabxii barattootaa fooyyessuu danda'uun hojjetamaa jiraachuu isaa kaasuudhaan magaalichatti yeroo ammaa koreen tiraansfoormeeshinii barnootaa hundaa'uudhaan hojiitti galamus dubbatanii jiru.
Finfinneetti ijaarsi buufataalee fayyaa namoota 320 tajaajilan ijaaramaa akka jiranii biiroon fayyaa bulchiinsa magaalichaa ibse. Itti gaafatamaan biirichaa Dr. Yohaannis Caalaanii tajaajila oduu Itoophiyaaf akka ibsanitti gamoon buufataalee fayyaa afurii kutaalee magaalaa Kolfee Qaraaniyoo Qiirqoosii fi Lidataatti hojjetaa turanii buufata fayyaaf kan hin hojjetamne waan ta'eef gamoon abbaa darbii 5 haaraan sadarkaa isaa eeggatee ijaaramaa jira jedhee jira. Kanneen keessaa lama bara kana xumuramanii tajaajila akka jalqaban ibsanii buufanni fayyaa tokko namoota 40,000 tajaajila akka kennus himanii jiru. Biirichi kana malees bara kana aanaalee kutaalee magaalaa Aqaaqii, Kolfee Qaraaniyoo fi Booleetti argaman afuritti buufataalee fayyaa afur ijaaruudhaaf qophaa'uusaa ibsanii jiru. Magaalaa Finfinnee buufataaleen fayyaa 101 akka jiran Dr. Yohaannis kan ibsan yoo ta'u, buufata fayyaa haqa qabeessa taasisuudhaaf iddoowwan manneen jireenyaa walootti ijaarsi buufata fayyaa jalqabamus dubbatanii jiru. Aanaalee buufata fayyaa hin qabnetti ijaarsa taasisuun alatti hospitaalota turanis babal'ifamaa jiraachuu kan dubbatanii fi fakkeenyaaf hospitaala Zawudituu Xurunesh Beejiing ijaarsi taasifamaa akka jiru ibsanii jiru. Hospitaala Raas Datsaatti akkasumas kutaalee magaalaa Kolfee Qaraaniyoo fi Nifaas Silki Laaftootti hospitaalonni ijaaramaa akka jiran kan himan yoo ta'u, bulchiinsi magaalaa Finfinnee bara baajataa kana damee fayyaaf birrii biiliyoona 8 kan ramade yoo ta'u, kan bara darbeerraa birrii biiliyoona 2 caalmaa akka qabu heeranii jiru. Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee miidiyaa wiirtuurraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii.